akkam mana liqiidhaan bituuf waan sadiin nu barbaachisa. Inni tokkoffaa credit score keenya fooyyeffachuu. Credit score keenya yoo xiqqaate 700 ol yoo ta'e interest rate gaariidhaan liqii akka argannu nu gargaara jechuudha. Kanaafuu yeroo adda addaa credit history keessan galaatii checkii godhaa. Sababiin isaa kan isin hin beekne maqaa keessaniin namni liqii liqeeffachuu danda'a yookaan immoo kan isin hin beekne kafaltii boodatti haftaniinaan collectionitti kan ergamee credit score keessan balleessuu danda'u waan jiruuf credit score keessan or credit history keessan checkii gochuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan maallaqa down paymentidhaaf qusachuu qabna. Persentii 3 hamma persentii 5tti down paymentidhaaf kan ta'u maallaqa yoo qusatne baay'ee nu gargaara jechuudha. Kana jechuun utuu down paymentii hin qabaatiin mana bituun hin danda'amu jechuu miti. Isa yeroo biraatti dhufna down paymentii tuun qabaatiin mana bituun ni danda'ama. Inni sadaffaan liqii isinirra jiru kafala. Fakkeenyaaf akka liqii credit cardii liqii makiinaa isinirra jiru yoo ta'e humna liqeeffachuu keessan sinjalaa hubuu waan danda'uuf yoo danda'ame liqii makiinaa isinirra jiru yookaan liqii credit cardii isinirra jiru kafala. Arraaf kana duwwaa laallaa yeroo biraa topiikii biraatiin walitti deebinaa. Olaa bulaa.